Kana booda miistara garaa keessanii qabadha. Hin dubbatina jennaan hin dubbatina bakka waanuma takkaa hin dubbatina. Gaaf tokkos piraankii isa goona kan hin ji'a haasee dheexanii waraabdanii poostana gootan. Hin dubbatina bakka kana booda akka faamilii ibsishaa ta'uu qabdan argitanii meeta sababa nama koomantii naa himuu didaniitiin nama 1000 nama 1,400 facaasee galee bar. Naa himuu didanii inninis naa himuu dide jechuu. Sincinqine immoo. Edo garafte sincinqine aduun turre. Barka biidoo tokko arkeetiin biidoo tana leejee gaafadhe lakkisanii miti jan dubbisa yoo ta'e waraabba aslii akkas piraankii mina waa jeen tokko sani miti. Naa duuba maali waan takkaa miti. Bulfadhu gisee dubbiin bulte siimaa jee baay'ee jeen firaa dhiisedha. Akkas taanaan bulchatte hayyee xiqqummaa fi beekuun fedhamu akkamitti siin himin moo ani sapiraayiziin ta'e dhugaa sisay akkamitti siin himin Komantii sana jaayame sanuma wallaahi jechaa jira. akkanumatti Gati warra komantii sana jaayamne 1,400 keessa namni takka himuu dhibdidee bara. Nama gastiillee himuudhaaf ol baan hunda dhoorkan barre wattaaddarri hin himin mee jaaniin akkatti miciyyoodhaan micoon rifattee firraa dhiiste barka himuudhaaf ol seente. harkee facaastee baatee bar hay ammaal taate jee ogaan mana congratulation maaltu deemaa jira ka'anu surprise ta'e ogaan siti danaan I was shocked surprise Sanuma okay sanuma. Ka warra wal na barsiisee moo yaa dhugaadha warra isaa wal na barsiisee jira garuu sani duuba isin amma idana dho'istanii maashaallah icitiinuma qabattan wallaahi Allah ajaa'iba boo icitiinuma qabattan naanta ibsishaan gisee haadho seene harka isinii dha'u qaba dhugaa rabbi faamiliin tiyya baradhaa namarraa baradhaa silaa nuti silaa namni nurraa waa baratu qabaa nuti garuu namarraa waa baratu waa barannaa mee amma mee hayyee baradhaa mee Am family namni irraa waa baratu qabaachuun qaba malee silaa kan namarraa baratanii miti. Mee haa ta'u baradhaa. ay sanatti hin fakkaatu lakkii waan biraatiin isaa waan sanatti hin fakkaatu waan biraatiin isaa malee sana already bahee jiraami waanuma biraa beekanii si dho'isan malee. Beekon. Sanii miti jirra jiru jira jala deeme. Warri faamilii ta'e taatan wanni godhadhaa isin hin jenne waan an godhadhe kana hunoo. Haka saada jawmadditti godhatte kan billaachaaf onni adii godhadhaa faamiliin kiyyaaf ka ibsaadha. Kana godhadhaa. Namni kana godhate amma namni nama arrabsu hin jiru. Namni kana godhanne immoo warra faamilii keenya hin ta'in muut block naam goona jechuudha. Akkana godhadhaa yaa. Kan koonne adii miti ka. Godi Jamal si himee hin jira godhadhu. Namni amma kana godhate jechuun ijoollee nama arrabsan dhugaa rabbi amarra hedduu warri kana godhatan takka kana nama arrabsan as jiratti nagarre. Nama baay'eetu godhateera iyyuu malee. Nama hedduu godhate. Doggaasas ammallee deematti hin jira akka dheerate karaanarra. Daqiiqaadha moo sa'aadha meeqa qadim? Daqiiqattiin deemu jira. Daqiiqaa 45 drive godha. Bikaan dalagudha. Ati mana teessee kan dalaydu guyyuma saftii fi maal maali? No, guyyuma lama Tuesday fi Salaasaa fi Arbaadha. Guyyaa kaan ofisiraan dalagaa na dheerata daqiiqaa 45. Buna fudhadhu. Buna ni fudhadha. Jaamiyaatti dhiyaate almost daqiiquma 50 dhufaa. So mata ka deema. Buna bika drive godhu jirtu irraa hin jiru?
Bunni ni jira, achillee ni jira. Jalmaa hin fudhadha. Gorillee numaan daldaleetiin taateeti malee. Yaa furadhu akkas godhe yaa ol si mirqaansa. Buna malee bara hin danda'u bara. Buna ni jaalattame. Buna akka malee Starbucks takkitti fuuna latte ganama nagaan warri asii bunaan malee tosoo hin danda'u bassas. Yaa bunni hedduu bareedaadha bar bunni nama mirqaansa. Nashaaxa si godha. Nashaaxa si godha ganama subii kana bakka alaayinii bika bunaa akka ajaa'ibaa kan. Ati bunaan malee waan buna ni jaalattaa?